Hai jirra jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota teennaa kan bultan nagaa qabdanii amma ganama keessa sa'aatii tokko falakka ta'eera ingirii ciree qopheeffannee jirra jechuudha. Cireen keenya har'a ishee kana fakkaatti daabboo qoqqooree kana argitanii kan nyaadhamu nyaadhame jedha ammas ganaman kana laalati dubbadha as keessan faradha amma isheen geessu kun amma buskutti durii jirra yeroo nu barannu jiraan kursi ishee kana nyaannaa jedhe angaruu kana nyaadhu kana ishee kana nyaadheen ooluun jedhe hin danda'e. Gammasuun fudhatte. Haa ilaalanii argitanii kakuunillee daabbitti tokko gara samaa'itti goote ittiin haasofti. Maama daabboo. Ani ishee kana nyaadheen ooluun jedheen waaqa maal balaanatti wayiiwwan ishee kana hoosisaa bulee waan amma akkatti beelaa jiru anaa fi garaa koo bitti abbe kun maallaa goote kanaafuu aannaniin danfisadhaan jedheen. Shoolee aannan kana danfisadhaan jedheeni jiraan garuu shaayii dhugaa jedheera yoo aannan kana danfisadhe immoo dhugamoo dhuguu sila garuu shaayii bichaan dhugaa naan jedhe waliigaltee akkasii miti kan qabnu jira. Sila margazan kan sila garuu shaayii bichaan dhugaa jettee ashabo bichaa maama nyaadhu jireenyi ingirii baay'ee qaalaa jira garmalee ishee mana kana mee al tokkoon afaan koo keessa tuunne dachaase gashuu hin danda'u moo kan laal kanaga argitanii cafaqa kun amma cafaqa tokko ishee warri keenya duratti harkarra nuu kaa'anii ishee miti kun ishee madhaga mee kana tokko akkatti nyaadhee danda'ee ooluu danda'a. Mana nyaadhila yoo tokko illee gashuu baadhee lamaan nan gashe argitanii cafaqaa ishee duratti jira. Jireenyi akkuma argitan jireenyi baay'ee qaalee jira. Lamaan nan gashaa. Gabaa akkasuma gooneetti bara dabarra. Daabboo isheen kun duratti arfan shiifa birii tokko nan beeka ba. Kunama arfan shiifa birii tokko nan beeka dhugaa waaqa kanaan. Kun birrii 350. Kanatu. Isheen kun kocoreen. Ani lamaaniin afaan kee gaawwadhila hin jiru. By the way, ganama finga kursin baay'ee nyaachuun gatiin qabu. Nama dadhabsiisa malee. Akka namni yaadne nama godha. Batabbatti. Nyaachaa jirta? Nuuratti argite nyaatti. Yaay? Dhugaa dubbachuun ani kana nyaadhee danda'ee dhugaa misaanii dhuguma. Ani garuu turka. Kanaaf ani amma kana danfiseen ittiin hedha malee uumaa tokko naan goone kakuun iyyuu ittiin haasaarti daabboo ishii kot. Haa ilaalanii dhugaa. Wayo daabboo gogaa nyaatti. Mutumee maako. Turgidanii daabbitti. Jira garuu maal yaaddeetu kana ganamaan naabitte balaannatti wayoo maal qaala'insituu mataarra nageeyyoon kana nyaadhu. Qaala'insa buton taane? Bakka daabboo ganama yeroo nyaadhu natsaan ta'a jechuudha. Ba'aa hambaatu. Garuu inni furdina isaa fedhee kana godha. Angaruu mucaa waan inni hoosisu waan akkasii nyaadhinaan ta'u. Kun amma kana danfisee kee ammallee aannan danfisuuf aannan biratti maal akka nyaadhu ilaaltu amma. Kan jala ba'aa ofitti baachuu atillee nyaachuu dandeessa. Kanaaf dammashuu garuu nga. Isi mucaan kun maal nyaatte waan nyaanne isheen ganama nyaachuu qabdi. Yaa aannan itti irraa malakkee tokko nan dhuga. Kanatti tokko. Sila ndinne sila shaayii bichaa hin gande. Shaayiin daabboo fi shaayii daabboo akkas tokko satanii nyaachuu fi. Aannan hooree? Aannan immoo oguuf qaamaa fi barbaachisa.
Ersila diddeetti waan damfisadhee. Akkam jechuun. Jinjibilatti godhee damfisadhee taa'ee miila koolirra naqadhee mucaa qofaan qalliin akkasii hin jiru. Hin jiru. Waan tokko gubaa isiin si faa'u. Yaa maalumaafuu dhaqeedha nan daffisaa hundufa. Sinitti meeramti ranni silaa akka hin taane. Qursi kan biraan fidadhe maal inni furdina isaatiin hin jiraata maaliif rakkadha jedhe sila garuu dhuguu hedheera ammoo ija keenya laala nan buusaa maalan godha kiyaaxab godhee fixeera nan buusaa dubbattu gitan Gaafa dhiiraa lubbuun dabartu. Gaafa caaluu lubbuun nama rartu. Eega caaluu lubbuun nama rartu. Eega caaluu lubbuun nama rartu. Sirbaa yeroo dhumootu kun qabsoodha. Maqaa caaluu keessa jira sirba miti. Sirba isaatu gama sana nutti dhaga'ama. Kanaaf akkas taane. Na qursii kan biraallee fidadhee nuuf jechuudha. Kaakuunis nafaana nyaatti waan ta'eef. Kanaaf jedheni maamiltoota kiyyaa jechuudha. Jiraan daabboo nyaannaa jedhan garuu daabboo nyaadhee ooluu hin danda'u. Daabboo birrii 3 fi shilingii nyaadhee ooluu hin danda'u. Kana hoo nyaattu ture? Qubaan nyaadha? Ishii singuur. Bushaa tokko. Adeeraa maamiltoota kana. Uma adeeraan barbaachisu. Wanta kun barbaachisu. Bakka kakuu faana nyaanna rakkoon tokkollee hin jiru. Nu ebboo aannan keenya qabanneeti. Aannan keenya gaa aannan beektu miti Oromoon horii banyoose addeesse karaa horaatti ayyooko ayyuleeko aannan naqargi qabeetti horaa warri horii beektani. Oromoon aannan dhugaa yaa'u nullee akka magaalaa Finfinneetti damsine nuna garuu biyya keenya okoleedhaan ati koo ganama kaateeti xar gooti turte amma intala kana iyyuu ndoom dafee kan hin fu'e yeroo dura yoo ta'u baatte ayyoo geessin horii yaada maaree kun ayyoo yoo daftee maaniiti shagga ta'uu baatte ayyoo fillee horii elmite jechaan ture isheenoo akkam taatere isheenoo cimtuu taateenna bakka silawwan ma'ayyoo keetti agtuudha ishee yoo ta'u baatte akkamitti yaada yoo ta'u baatte keessanii ayyoo fi horii elmisu yaadan ture inni kun bara akka cimtuu ayitoo sila ituma ta'uu baate'u otuma ta'uu baate immoo yaa beektawi ture gaa horii elmisistaachuu ayyoo gara okolee jalateesse gaag beekeuun elmushi na dhiittee gama sanaan na baasti sa'aashi takkaan horii elmeen beeku ati madamiiti salattante kan sultana qabdati kan madoo malee kan horii elmu ani kiyaan qabu dhugaa andur dhugaan sanitti maa jaartii fuudhee honaa ta'uu baatte ayyoo kofin horii elmisisachaan ture dhuguma dubbachuu jechuudha. Sadurii baadiyyaatti kan maal asuma ta'e yeroo Finfinnee jiru maaliif isheettee ishee taqayyaastu iddoo biraa jaalladha dhaqxe kana musakka biyyaadha dhugaa waaqa dhugaa mucaan tokko asuma fuudhee baadiyyaatti gashee akkamitti bakka achitti mana ijaaree fi watti galte Finfinneedha fuudhee baadiyyaatti gasha maqaa gooftaati maali kun akkamitti hin galu dhugaa bakka jireenya nama nama maali Finfinnee keessa baadiyyaatti hin galu isa kana galee nan jiraadha. Gaara xinnoo maatii dandaggasi jireenya si gadi waan si oolidha hin barbaadu. Kana intalli Finfinnee. Intala warro kana intalli Finfinnee. Kanaaf hannu ishee center of Addis Ababaatti Finfinneetti hambu ishee kana intala warro. Isheen kun Finfinneetti alattee intala Finfinneetti garuu lammii warra maayee ama intala warro. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa maal jedhani? Dhaloottan Itoophiyaanii fi maal jedhani yeroo warra siyaasa yeroo qabattara jechuudha.
Na hordoftota kiyya ganamaan hamma kana asin bohaarsinee haasofnee rechuudhaan ciree fakkeessinee sin dubbisuudhumaaf dhufnee na video bareedaadhaan ofii keenyallee of bareechine hin dhufne jechuudha video kan biraatiin turtii gaarii takkaarra bushe umale